Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaaduma qawweetumuu dhumi jaaniin dhumuu. Akkam jirtan daawwattoota keenyaa kuni Queen Amira YouTube channelidha. Har'a keessummoota dubara adda addaa isteeta Minnesota fi Houston irraa qabadhee isinii dhiyaadhe maqaa ofii wal isin barsiisnu waan irratti haasofnullee haaluma dubartoota biyya alaatii fi haala Oromoon amma keessa jirtu irratti haasofnaa. Ani Amiraa Bashiir jedhama. Ittana bira jirtu akkasumas ufaa barsiistu eenyu siin jedhan? Siifan Ali jedhama. Okay, uf barsiisi. Eessarraayi hagam takka as turtee, like, introduce yourself. Yeah, Siifan Ali wayim namoonni baay'ee maakidaan na beekanii Minnesota jiraadha. Biyya kana baay'ee turree jira. Waggaa torba. Haadha ijoolleeti, haadha manaati. Akkana jenna. Itti aanee. Okay, anis maqaan kiyya Imaan Tukeeti. Na beektani. So anis Houston irraa dhufee akka tasaa asitti wal agarree. Houston irraa dhufte. Okay, biyya jiraattan ka Ameerikaa nu himtanii jirtanii Oromiyaa keessa immoo eessarraa akka dhuftanii fi haala kamiin biyya kam akka jiraattan xiqqoo nu ibsuu dandeettu? Of course, rakkumaan qaba. Ani kan itti dhaladhee guddadhee Arsii magaalaa Hasallaa. Warra kaachisu san. Warra kaachisu. Kan dhufee faamiliin na fidee Kaalifoorniyaa dhufee biyyarraa. California irraa moggodee asitti. Minnesota, Little Oromia. Yeah, my home now. Yes. Iman. Minnesota dhuftee asitti argine. Namni biyya dhaquu dadhabee Minnesota dhufaa. Maaliifi Minnesotaan Oromiyaa lammaffaati. So maal si dhagahama akkam Houston? Eessarraa dhuftee biyya kan kee Oromiyaa bakka itti dhalatte nu himuu dandeessa? Anis bakka itti dhaladhee guddadhees Oromiyaa Arsiidha. Magaalaa Haasaa saba beektan achi dhaladhee guddadhee Houston dhufee kan dhufellee abbaa kiyya na fide as amma waggaa 6 fixuuf deema jechuudha. Okay, anillee amma jara haa fidu malee anas maybe nan beektanii so bakka irraa dhaladhee fi akkami akka biyya kana dhufe wal isin barsiisa jechuudha. Maqaan kiyya Amiraa Bashiir akkuma reefu jedhee dhalattuu Arsii Maanyaa Laga Bunaa jedhama. Arbaa Guuguu keessa haadha ijoollee sadiiti. Biyya kana kan dhufe immoo abbaa manaa kiyya na fide maqaan isaa Idris Abbaa Jabal Xaahiroo ilma Dodolaati. Baay'inaan namni Minnesota ni beektanii. Akkasanii amma itti aanee osoma haasofnu Oromoon bunaa fi nagaan dhabinaa jetti. Bunallee danfifannee jirra. Du'aa'ii goonaa biyya keenyaaf ummata biyya jiruuf warra hidhameef warra rakkoo keessa jiruuf hundaafuu du'aa'ii goonaa nu waliin gootan jechuudha. Ixaan isin irra nu buusaafa. Okay. Keessummaa ergattan silaa. Dubartiin keessummaan qabdu jedhanii keessummaa ergattan jetti. Kanaafuyyuu maal goonare? Isitu xiqqoodha. Jettaniire? Jenne. Okay. Kanuma tanallee taatu. Du'aa'ii fudhannaa inni eegaa. Bismillahirrahmanirrahim. Eenyu irraa eegalee hanga kumarraa eegalaa mire? Hayyee kaa bakkeen dhufnellee bakka cimtuudha. Du'aa'iin teennallee qeebalamti. Karaamaa qaba jedhee sodaachisa. Ganda tokko beeytani mana keessa karaamaa qaba ofiin jedha. Abbaan kiyyallee du'aa'ii ajaa'ibaa godha. So yaa Rabbi yaa Allah bismillahirrahmanirrahim. Yaa Rabbi biyya keenya nagaa nuu godhi. Yaa Rabbi ummata hidhaa jiru hidhaa nuu baasi. Keessattuu Johar Muhammad ilma Minnesotaatti akkasiin lafa ciisaa. Oromiyaa qilleensa Oromiyaa bilisoomsee biyya galee amma hidhaa jiru san yaa Rabbi bakkuma jirutti nagaa nuu godhi. Yaa Rabbi boruma ganama gadi bahee isaa nu dhageessisi. Gammachuu malee gadda takka Oromoo irraa Rabbi nu dhageessisini.
ilma Oromoo xiqqaa guddaa kanu maqaan beeynillee karakkina keessa jiru hunda yaa rabbi rakkoo nu baasi biyya keenya nagahaa godhi yaa rabbi mangistii zaalima kana PP ta'ee TPLF ta'ee abbaa fedhe haa ta'u wanna Oromoon taane yaa rabbi nurraa kaasi yaa rabbi qudraa keetiin haqarra dhaabbadhuuti yaa rabbi ummata Oromoo ka zallamame kana yaa rabbi zulmii keessaa baasiti yaa rabbi nu bilisoomsi yaa rabbi alaa fi keessatti illee biyya alaatitti illee rakkanni ummata keenya waliin qalbiin nu dhaabbatte yaa rabbi bilisummaa nu baasi yaa rabbi bilisummaa nu baasi yaa rabbi rakkataa mara rakkoo baasi yaa rabbi ka wal dhabillee ilma banii aadam ilma addunyaarra jiru hundaa ka rakkate rakkoo baasi yaa rabbi lola nurraa dhaabi yaa rabbi nagaha malee hamtuu nun dhageessisin ani tana jedhee tahafte rabbitti haa guutu Allahumma salli wa sallim ala mawlana Muhammad du'aa godhadhaa. Oh my god. Akkasii miira nama guddaa gaje hindi dhungachuu diddi ilaala harka duraan harka qabanii dhungatanii akkana qaqqabanii isin immoo dhungadha ay ijoollee zabanaa bismillahir rahmanir rahim bunallee gadaan tabilisummaati edaa wanti ni zoora maal gochuu rakkan Sukar and fat. Everybody. No, not everybody. Sima ko family sukar and dugo ngare mti. Bakkala ko lang gora la yede antich. Nyaata ko. Okay. Galatoma. Galatoma. Amin amin ismille galatoma. Bunati mi'aya akka bunati urgaay. Osoma dhuunu haasoina waan haasofnullee ittuma fufna. Gaafin ammitti ani isin gaafadhu. Hin beeyna biyyi keenya rakkinna cimarra jira. Mee amma maal isinii fakkaata amma yeroo kanatti like amma piipin yoo waa'ee politika irraa haasofne TPLF fi durii fi TPLF haaraa ta'a amma piipin haaraa tokko maa bari jirti. Induu ka'een waliin abiyyi ka'een waliin dalagaa bahe. Mee namtichi kun eega lola ummata biyya tokko Itoophiyaa keessatti akka nama biyya alaa dhahutti saba tokko irratti eega lola bane Oromoon duruu lolaa jirti. Especially yeroo Haacaaluun nu jala ajjeesaniitiniin Joohariin hidhat darbanii ija Oromoon qabdu lama. Akka waan jaamsanitti ilaalaa jirru kanatti yeroo namtichi kun lola isaa gara Tigreetti deebise Oromoon teennahoo yeroo teennetiniin kana itti like teennetiniin itti xiinxallinu immoo yeroo kennaa lolatu maal isinii fakkaata ani wanni arra guddaan asitti akka dubbannu yaada kenna numarroo akka Oromoo xiqqaattuu guddattus waan beennurraa haasofna wanni mee maatu isinii dhagama ani waan dhagame isinitti hima isin maatu isinii dhagama yeroo kana Oromoo maal godhuu qabdi mee sirraa eegala. Yaa dhugaa keetti Amiiraa galatoome. Lolli kuni warri kun isaan tumuun jechuun Oromoo immoo gaafa as deebi'ee dachee jala deebisu jechuudha. Jedhanii bar waan jedhan beektaa namtichi Amaaraa suni እነዚህን እንጨርስ እንጂ ሌላው ገብስ ነው jechuun beeki nu gabsi dhayyu jarri akkasani so teennetuma eeggannamoo wannan jedhaa jiru teennee silaa osoo amma yeroo kana yeroo inni fuula gara lolaa garagalche kana Oromoon duruu fincilaatuma jirti silaa yeroo kana fincila baasaniitiin ummata jaraa jedhee hidhamee hunuma hidhatte arra Baqqala Garbaa fi Johaar dhibamanii jiran jedhan. Taajuun eenyu Shamsaddiin Taajuu akkasitti guyyaa mara mana yaalaa dhooggan. Eenyu kana Yusuf. Eenyu maqaan isaa? Jaafar Yusuf akkasitti duuda isaa luqqisanii haga kaleen isaa wiilchara gubbaa taa'u. Teennetuma tokko tokkoon awwaalan namoo akkamitti yoo akkam ta'ee mee maal isiniif fakkaata? No haala biyya alaa jirra garuu homaa godhuu hin dandeenyu biyya keessa
waan nu fakkaatu irraa immoo yoo Oromoof hin dubbatin I don't know like ani ofirraa yoo dubbadhee hin baasin waan na cinquuf mee haa irratti haasofnu jenne mee waan beeknurraa maaltu isinitti dhagahama mee maal godhuu qabna osoo maal godhamee waan bilisoomnu isiniif fakkaatu. Taraan kennu. Anybody. Ayyee ana akka kiyyatti yeroon baanii falmachuu qabanuu amma natti fakkaata. Because waraana adda akka jirutti karaa biyya Tigireetti dabarsee jira. So amma lafti nagaa jirti. Silaa yeroo kana baanii falmatanii hiriira fedhaniin akka addunyaan isaan dhageettutti silaa baanii ammaan tan falmatanii bu'aa qaba. Addunyaallee yeroo kana isaan dhageettu. Because garasiin waraana waan baneef asiin idda yoo namni Oromoo yaalleen kaate warra Oromollee ka'e moor akka namni dhageettii alarraa argatan qaba jedhee yaada. Silaa ammaan tan yeroon ka'a. Yeroo rafan ammaa miti osoo ka'anii carraa kanaaf fayyadamanii natti tolu. Because yoo achii fixan as gaddeebinaan waan hin qabneef nu Oromoon guyyaa takka handaaraa godhan. Saniifuu hin rafina ammaan tana yeroon ka'u loladhaa Oromoo ka'a jechuudha. Nama yeroo rafanii jedhan umara rafti uummata akka bu'aan takka iyyuu hin jiru yoo lolatan kamooyanis. Dhugaadha. Akkasumas yaadni jaraa akkuma dhageettan anillee wanni na fakkaatu jaraan adda hin jiru wanni ani yaadu lolumatti jirra Oromoon haga bilisummaa argattuuf waan loltuuf yeroo kanammoo yeroo like humni bakka adda addaatti addaan qoodame kana lola labsanii jiranii lola like seriously lolaa jiranii Tigraay waliin like haa lolanii lolli eega itti fakkaate eega waan dansaatti fakkaate namni biyya tokko keessatti wal lolu immoo namni wiinariin hin jiru maaliif saba ofii ajjeesaa Tigreen saba isaati Itoophiyaawidha yoo jedhan Gaambeellaan akkasii Oromoon akkasii Somaaleen akkasii hundumtu Affaar akkasii wal ajjeesuu jechuun homa ufuma walitti madeessuu malee homa xiqqimii hin qabu. Lolli sunillee lola sirriitii miti akka kiyyatti. Eegammoo lola jedhanii itti banan immoo Oromoon sa'aa kana kaatee falmachuu qabdi. Maaliifi I know namni marruu waa dubbachuu hin qabu garuu immoo Oromummaan nu keessa jira. Wanni tokko yoo si cinquu uf keessaa dubbattee yoo hin baasin aroon ciisteeyyuu buluu hin dandeettu maal nu cinqa waan Oromummaa Oromoo jennee aadaa keenya bareechifataa aadaa keenya jaalataa saba keenya kamiidhamullee cadhifnee ilaaluu hin dandeenyu. Kanaafuyyuu waan beeknurraa dubbanneetiniin like ufirraa baafnee namni nu dhagahaa miti nama nurraa waa fudhu humna hin qabnu nama ajajuudhaaf osoo dandeenye ni goona garuu immoo waan beeknurraa ilma namaatiin ni yaanna ni dubbanna afaan qabna. Waan beeknurraa dubbannee saba keenyaaf anillee hagana jedhee anillee waan beekurraa sheer godhe jennee gadi baane malee politikallee beeynetii miti garuu immoo teennee haga ilma namaa tokko ni xiinxallinaa Jawharillee haga tokko nu bira ture waggaa har'aa immoo ni yaadadha waggaa har'aa guyyaan inni 2020 hin fiiga jedhee Minisootatti annaawunsi nuun godhe guyyaa akka har'aati so akka malee emotional nama godha yeroo kanatti beeytan especially Minnesota bakkeen OMN itti dhaabbatellee asii bakkeen Jawhar lora isaa ka qeerroo waliin tarsiimoo tokkoon dhaabbataniitiin Oromiyaa akka waan bilisoomtetti waggaa lama bilisoomsanii namticha hamaa kanatti kenname amma hunoo kana civil war biyya irratti bane kana so wanni jedhuu feenuufi ilma keenya gaafa inni dabre akka haa caaluu boonnetiniin gaddinee haa dubbachuurra osoo inni jiru Jawhariin hidhaasan keessaa falminee akka baafannu dhaamsa kiyya asumaan isinii dabarsaa waan dandeenyuun asin durallee isin duuba jirra ammaan boodallee isin duuba jirra haga lubbuun teenne jirutti Oromiyaa qalbiin teennas dunyaan teennallee garuma biyya keenyati an dhaamsi kiyya kanumaa isin hawwanna qabdan itti fufnaachi booda gaafii dhaamsa waan adda addaa waan isin keessa jiru yaada isin keessa jiru akka nama ala jiru tokkotti akkamitti yoo maal goonime laadhaan amma waan beeknurraa yoo dubbanneetiniin rafne halaftin like responsibility kiyya waan bahe na fakkaata beekte yoo waan takka maa doolaara 100 takka hin taane nama rakkate tokko erge responsibility kiyya bahe responsibility nama ala jiru akkamitti baahana mee nu maal godhuu qabna ummata biyya jiru kanaaf. Mira dhugaa kan keessi uummata nu amma biyya alaa jirra
biyya keessatti namoonni baay'ee namoonni rakkatanii namoonni dhibin bakka gaccisanii bulan hin qabne baay'eetu jira. Ka biyyaa ba'aa jiru baay'eetu jira. Sababuma kanaaf sababuma biyyattii nagaa hin taane kanaafuu biyyattii san keessa nagaa uumuu fi Oromoon ka'anii lolatu qaban. Yoo hin lolanne yoo qawwee hin qabaanne har'a Tigraay waan qawwee qabaniif malee osoo isaan qawwee qabaatu baatanii biyya gattii xiqqoosan miiliyoona 5 hin geenne har'a akkanatti fincaasifti kun uummata. Oromoon miiliyoona 50 jennee haasofna. Miiliyoona 50 miti waan keessaa maa miiliyoona takka hin ta'in hidhateetiin osoo lolee guyyaa tokkoon bilisoomte Oromoon yoo qawwee hin qabaanne immoo Oromoo yoomuu bilisoomuu hin dandeessu. Qawweedha. Qawween even ofumaa kan keetiyyuu of kan kee of sisuuf qawwee qabaachuu qabda. Bakkuma kamittuyyuu self defense protect of godhuu qaba namni. Mana dhufanii si ajjeesaa jiran. Uummata keenya gowwoomsanii qawwee irraa guuranii uummanni keenya qawweeyyuu akka tokko suyyuu hin beeku qawwee maa kaanuu qabatee hin beeku uummanni keenya. Because Oromoon gaafa qawwee harkaa qabaate akka biyyattii sanii Oromoon takkatti akka hin duune waan beekaniif jechuudha. Osoo Oromoon qawwee qabaatte. Kanaafuu Oromoon qawwee qabaachuu qabdi. Qawween immoo qabeenya Oromooti. Yoo qawwee hin qabaanne Oromoon daaraa taate, Oromiyaallee daaraa taate, hambaa taate. Kanaafuu Oromoo jabaadhaa. Politikaallee hin beeknu garuu ni yaannaa bakka gad baanee hin dubbannu malee keessi keenya imanu aaraa nu gubataa. Maal jenna dhugaa Rabbi baay'ee tokko namatti dhagahama. Jawaarii keenya Rabbiin nagaa isaaf haa kennu. Rabbiin bashitaa kanarraa haa fuudhu. Rabbiin isa haatissu bakka inni jirutti. Rabbiin zumlii isa jala deemtu wanta isa jala deemu mara yaa Rabbi dhabama goosisi ati yaa Rabbi ati hin dandeessaa wallaahi wanti ati hin dandeenye hin jiru. Jawaariin ofii isaati osoo jiraatuu barbaade bakka barbaade deemee nama jiraatuu danda'u waan ta'eef ummata kanaaf mee Oromoon kunuyyuu mee matama isaaniitu ol qabatanii haa jiraatan jedheetiin biyya kana jirtan keessaa deemee bakka barbaade taa'eetiin jiraatuu danda'a inni. Oromoon jecha Oromoon immoo hadhama isa mana hidhaa keessa dhiisanii hunduu irraaffatanii amma wannuma bakka lixee jira. Kanaafuu irraaffatuu hin qabnu. Jawaariin nama Oromoof waan guddaa hojjete. Kanaafuu yaa Oromoo wanna tokko hadha bichaa hoofoo jenneetiin mana galoo osoo hin taane haga gaafa dhumaatitti lolatuu qabna. Haga gaafa dhumaatitti wal bira dhaabachuu qaba karaa kate qarqaaree. Haga gaafa dhuma haga nafseen teenya jirrutti wal bira dhaabannee wal qarqaaruu qabna. Rabbiin biyyatti san nagaa haa godhu. Rabbiin Jawaarii keenya mana hidhaa san keessa booma ganama nuuf haa baasu wallahi. Yaa Rabbii kiyyaati wanta hin taane irraa nu qabeetin. Yaa Rabbii kiyya dhabama irraa boosisi warra isa jala deemtee wanta hin taane inni haaduu isaan haaduu ani wallahi Jawaariin uummata ofiitiif jiraate ofiifii miti. Isa sammuu isaa waan beekaniif isa ajjeesuuf barbaadani. Akka Oromiyaa bilisoomsu waan beekaniif haaduu jedhani. Inni immoo hinduu inshallah tarabbi yoo keessa hin jiraanne waan akka ta'uu hin danda'u. Jedhee jira inni yoo ka yaadattanii Jawaar gaafa OMN waggaa sadaffaa I remember gaafa OMN waggaa sadaffaa kabajan jecha kana jedhe Jawhar beeka dhugaa akka maqaa isaa Jawhara. Wanna dabrellee jedhe waan fuuldura dhufullee nuun jedhe waan amma dhufullee nuun jedhe mucaa kana osoo kenna ta'uu baate ka ambaa ta'ee namni maruu ni kabaja. Maal jedhan warqii harkaa qaban akka madaabatti ilaalan jedhanii miti yeroo haasa'an. So jabaa kenna mee arra laala arra dhaabannee yoo laalle Jawhar tokkichatu iyyuu Oromoo tana guutuu wan inni Oromoof dubbatu mataa ol nu qabsiiset kabajaa nutti godhee deemaa ture. Jaalataniiti miti humna isaa dandeettii isaa waan beekaniif arra maakalaawii keessatti rakkataa jira jechuudha. Kana duraan ummata qabsaa'ota keenyaa ka jennu hundaayyuu nu umriidhaan jiraannee agarre haasaa dhageenye malee garuu immoo ka lubbuun dhaqqabne ka ija keenyan agarre ka bira teenne nutti haasa'e Jawhar nama guddaa xiqqaa hin jedhu yeroo bira dhaytu akkas malee si kabaja akka malee akka nama guddaatis si haasa'a kabajaan isaa galanni isaa tana taate arra inni maakalaawii taa'ee ka bira ala taa'eetiin hin kasilaa kophee xaraguu hin taane marti arra sultaan irra teettet isatti faraduuf taati. Wanni inni jedheef deematana mara wanni haasofnuufi qocaa jedheen jedhan qocaan kun osuuta deemti
fiiganii warri kun bira dhaqanii qocaa kana yoo mara duubatti haftii leetii taati isii tana ajjeesuu qabnaa jedhaniitu wayii haasa'an yeroo dhufte. Illeettiin fiidee jedhi isarraa dhagaye waan kana for first time. Illeettiin fiideeti itti dhayite qocaa gudii kan kee du'asif faradanii jetteen jedhan. Eenyu fa'a jennaan leenco fa'a waraaboo fa'a hilleessi maali jetteen rabbi keessa jiraa jetteen jedhan. Hin jiru jennaan itti dhiisi kaa jetteen jedhan. Akkasanii Jawhar keenna gaafa biyyatti galu gaafii tanaan gaafate yoo yaadattanii waggaarraa du'a gaafa haa inni du'uu fi eeyduuwwan isa halkaniin biraa kaasuuf deeman san aggaammi itti godhan sani as Minisootaa dhufe jechuu waggaarraa. Inni biyyatti deebi'aa akkana fiiguu jedha jennaan gaafii gaafadheen jechuudha. Maaliifi waan natti dhagahame halkanii guyyaan shakkaa ture like hin hidhanii yookiin ajjeesanii maal Jawharii amma hoo ummata warra bulchuu waliin haasofteeti moo abdii maalii biyyatti galtaa jennaani ani jedhe abdiin kiyya warra bulchuu fi warra na eegu osoo hin ta'in abdiin tiyya ummata Oromootii fi rabbi guddaadha jedhe. Ta ummata Oromollee argaa jirra. Ijoolleen qeerroo waan dandeettu goote wareegamte waa meeqa godhan. Kana hunda laafin ummata keenya jechuu hin dandeenyu. Ummanni keenya alallee biyyallee waan danda'u fincila godhe garuu gahaa miti. Jawhariif gahaa miti. Jawhar nama ilma isaa tokkicha dhale biyya naggatee Oromoof jedhee uf kennee biyyatti deebi'ee kan hunda ta'aa jiru jechuudha. Kanaafuyyuu silaa osoo halkanii guyyaa ala galuu baannee osoo nu jabaannee ka ala jiru keessa jirullee tokkummaa keenya uumnetiniin bakka san hin jiraatu ture. Ani torbaan tokko waan bulunatti hin fakkaanne ture ammallee immoo ummata Oromoo harka jira. Ummanni Oromoo eega namtichi kun lola saba biraatiin rabbane kutaan 11 osoo fincilee ka'ee humna Itoophiyaa guutuu kana waliin loluun qabu. Oromiyaan Itoophiyaa guutuudha. Kutaan 11 jechuun gahaadha biyya san kontrool godhuuf. Kanaafuyyuu ummata keenya ilma keenya osoo lubbuun jiru haa bira dhaabbannu hidhaa haa baafnu. Jawhar Itoophiyaa miti Afrikaa ni bulcha addunyaa ni bulcha. Kanaafuyyuu abdiin murannu bilisummaan keenya kaluu jira fagoo miti. Qabsoon keenya itti fufti tokkummaa keenya jabeessa dhiifama isirraa turre warri haasa'u jaalatu haasa'u jira akka kiyyaa kuni. Mee imaan hoo maal sitti dhagahama Oromoo maal godhuu qabdi mee yaada kan kee nuu himi. Anis waan isinirraa adda ta'e hin qabu waan dubbatamuu qabu irra caalaa dubbattaniirtanii ammas waan Jawhari irratti sila ana yaadee hoo laalu sila Jawhariin kun Habashaa ta'e yookaan Amaara ta'e yookaan Tigree ta'e aranoo keessattuu warri Amaaraa kun osoo Jawhar Amaara ta'e ni fedhan. Garuu beekumsa inni qabu akka dandeettii inni qabu san namni qabu isaan keessa hin jiru jechuu dandeetta totally. Itoophiyaa keessa hin jiru. Be honest with you. Namni sammuu isaa qabu hin jiru. Silaa isaan keessa jiraatee silaa Jawhar Oromoo ta'uu baatee saba biraa ta'ee kuma rabbii keenya jedhanii hagatti amanan dirasiidha jechuudha. Maali lamma gaafa inni maali jedhee Oromoo Amaaraa jedhe sani Musee jedhaniitti saalaniitti maal godhanii kaaniini. Jawhari dandeettii haganaa qabu kana dhiisaati isuma lamma gaafa jecha takkatti jedhee bakka waaqa keenya jechuu gaanii bara. So nuti vaaliyuu nama kennaa nuti waan isaa kennamuu qabu kennaafi. Like homaa wanitti kafalu hin jiru. Kabajaa kennamuufi qabu nama kenna kabajaa ka fedhe haa ta'uuti vaaliyuu isaa kennamuu qabu kennuufi qabna nama kenna. So isa osoo hidhaa baastanii akka kiyyatti osoo falmannee isa hidhaa baasne malee amma akkuma Haacaaluun du'e yeroo san sirbine akkuma inni jedhe namu keessi kenna miidhamee wanni martuu ofirratti arguu jirta akka hundattu namni hundu jechuudha. Garuu amma taa'anii akka Haacaaluun du'e san Jawharillee akkasi eeguurra silaa osoo lubbuun isaa jirtu ammaan tan lubbuun namaa bari hin galle gaafa takkaati fe'amaniitu du'anii saniifuu teennee akkasi eeguu hin qabnu aarii yeroo tokkootiin namni waa isa godhuu danda'a gaafa waa ta'e deebisuu hin dandeettan. So har'a yeroon ka'anii falmatan yeroo lafti qullaa Oromiyaan guutuutti qullaa amma milishaayyuu ganda keessa deemanii hidhadhaa jechuun jiraniimi. Namni takka hin jiru Oromiyaa keessaa. Takka waraanni takka hin jiru. So yeroo kana haatanii falmachuu qabdan. Nutilleen warri biyya alaa jirullee mallaqaanis haa ta'u yoo deemnee guurree Oromiyaa guutuu helpi godhullee dadhabne
gara nama nu dhiyaatu nama beennu kadhaamee miidhamee qabsoo irra miidhamee haa ta'u hiyyeessa kenna kara maraanuu akkuma si dhiyaatuun gargaaru karuma nu dhiyaatuun jechuudha. Namuma beektu yoo gargaarte itti gaafatamummaa kee baate jechuudha. Saniifuu osoo kiyyaa amma yeroon ka'anii falmatan dhugaa dubbachuuf amma hin rafina haa kaanu jechuudha barbaada. Galatoomi Imaan yaada ciccimaa waan dandeenyurra isinii kakkaafnee jirra. Akkasumas immoo wanni nu waan kana dubbachuu feennillee akka malee nu dhibdi waa'een Jawhar akka malee nu dhibdi arrafaa yoo dhageenyu Baqqalaa fi Jawhar mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii akkasumas haakimtoota illee akka jaran laallee godhanii mangistiin kun akka jarri duufeeti harka ofiitiin ajjeesuu xiqqoo itti like waa wahiitiif kaatan malee dantaan qaban. Jawharin fa'aa keessattuu rabbitu isa eege malee yeroo meeqa itti aggaamanii jiranii rabbiin inni jedhu santu isa eegaa jira. Lubbuun harka rabbii jirti malee harka namaati miti. Ummata keenna saba keenna isin jaalannaa oromummaa matuuyyuu kan hunda nu dhukkubsee hirrima nu dhoggee waan kana gabbaanii akka dubbannu nu godhe. Namni kun beeytanii waan garaa keessatti yaadu kana nama tokko yoo jaalattan isi jaaladhaa yoo jettanii itti himtan malee garaa keessa jaalatuu qofaan namni namaan beeku. Yoo dubbatan dubbatanii ofirraa baasuu wayya. Jechaaf dubbatne malee meeqa jira kanu caalaa dubbachuu danda'u kanu caalaa qabsoo kana duuba dhaabbatee oofee ummata kana halkanii guyyaa hirriba itti dhabee anuu nama beeka dubartoota especially barana dubartoota Minnesota keessatti akka malee galatoonfachuu fedha. Dubartoota Oromoo manguddoota Oromoo kan luka isaaniitiin deemuu hin dandeenye hiriira sa'aa meeqaa deemanii ka torbaan ciisantu jira. Kuni marri maal jaalala oromummaa fi saba ofii ka biyya jiru saniif hirriba dhabanii akkanatti deeman malee jaalataniiti miti. Lammaffaa sabni biyya alaa jiru akka baranaa socho'ee hin beeku maaliif ija keenya haa caalu nurraa ajjeesanii isallee biyyeen itti haa salphattu. Faamilii Oromoo guutuu faamilii haa caalullee haadha manaa isaa abbaa isaa hagamtakka akka jarri dhukkubsatanii jiru nuhuyyuu nu beeyna keessa keenya anu haa caaluudhaaf hagamtakka akka gubadhe waan beekuuf ka jaraa immoo kiyya daran wanni jedhuu barbaadu immoo warri amantaadhaan Oromoo addaan qooduu barbaadan waan tokko si yaadachiisa waan ofii kiyya taazzabe jechuudha. Minnesota kanatti gaafa Hacaaluun du'e irraa gaafa Hacaaluun du'e dura Oromoo community walitti dhufne. Oromoon amantaa muslimaa maali dhaabbachuuf deemte ka jedhan Baqqalaan amantaa muslimaa hin qabu. Jawhar muslima. Amantaa adda addaa waaqeffataa qabna waa baay'ee qabna. Garuu immoo wanni tokko wanni dhugaa Oromoon tokkummaa waliin dhaabatti wanni jedhu wanni isinitti fidu gaafa Hacaaluun du'e sheekotii keenya ka masjiidatu Oromoo community dhufe jechuudha. Dubartoota keenya ka hijaaba niqaaba ijarraan baafannitu Oromoo community dhufe jechuudha. Maaliif ummanni kun takka sirba caqaseeyyuu hin beeku. Ummata Hacaaluu Oromoo ta'uu saba isaatiif dubbachuu akka sirbaa ta'e osoo beekan Oromoo ta'uu isaa qofaaf isaaf dhukkubsatanii boohanii ji'a 3 ala Oromoo community taa'aa bahan jechuudha. Kuni maal namatti mul'isa? Hacaaluun amantiidhaaf hin duune, Hacaaluun sirbaa ta'eef miti, Hacaaluun saba Oromootiif waan dhugaa dubbateef ajjeefame jechuudha. Kanaafillee ummanni keenya katakkaa sirba Hacaaluun dhageeffatin Oromoon nurraa du'ee Hacaaluun nurraa du'e jedhee sirba nama sirbutu du'ee hin jenne Oromoo kiyyanarraa du'ee jedhaniitiin ala ji'a 3 manguddoon masgiida sheekni imaamni masgiida yoo nama sirbaa tokkoof amantaa kiristaanaa tokkoof hiriira ka bahu maal isinii mul'isa? Oromoon amantaadhaan addaan hin qoodamu. Oromoon Oromummaa qofatu waliin nu hidha. Dhiiga tokko qabna. Amantaa warra jedhu dhugaa warra yoo sammuu san keessa wanni yaada akkasii qabaatanillee gadhaabadhaati ufii keessaa xiinxallaa dhugaa. Gaafa Hacaaluun du'e eenyutu hiriira bahee eenyu Hacaaluu boohee eenyutu kana jettanii yoo laaltan amantaa muslimaan jedhu waaqeffataan jedhu protestaantiin jedhu eenyu Oromummaa qofa waliin nu hidha malee nu amantaadhaan gargar hin baanu. Amantaan wanta abbaan ofii fudhatee itti gaafatamu amantaa nu addaan hin baanu. Tokkummaa keenya haa jabeeffannu.
bilisummaan fagoon jirtu yoo nu fincillee kaane alaa fi keessallee lolle fagoon jirtu. Abiyyi kaluu kanatti kufa kaluu torbaanuu ittiin guutu osoo Oromoon kutaa 11 kaate torbaan ittiin guutu. Mee maal isin dhaga'ama? Ani waan takka waan jedhu naafe. Hayya. Amma waanuma Oromoo kanaaf Tigree keessaa waan irraa barannu jira. Amma Tigree yoo ilaaltan waraana itti bananii waraana kun akka siviil waarii itti bananiimi. Garuu Oromoo takkuma takka yeroo ajjeesanillee yeroo walitti qabanii ajjeesanillee Oromoo maal gooti hidhattee haatee loluu irra boo'uu filatan. Bakka bayanii akkanatti ajjeesanii akkana jedhanii sun bu'aan qabu. Amma jararraa barannuu qabna. Because jara amma akkasitti dha'u jiran baay'ee nama tokkocha social media irra bo'uun arginu. Hidhatanii loluu malee nama tokkocha baay'ee ebaluun akkana ta'ee abiyyi akkana nu godhee akkas ta'ee hin jiru. Hidhatanii loluu jiran dhiiraa dhalaan. Saniifuu sallaallee irraa barachuu qabna. Barumsa guddaa nu ta'uu qaba. Bo'uu dhiisnee sirbaan maalii godhuu dhiisnee like sirbillee hin gargaaraa garuu yeroo hunda sirbumaan boo'icha keenya faarsuun ebaluun irraa du'e jennee faarsuun bu'aan qabu. Osoo kaanee hidhannee hidhannoodhaan lolaan qawweedhaan jijjiirama tokko finnee baruma hunda boo'aa bara eebbisaan du'ellee numa boonna sirbuma baasanii boo'an bara hacaaluun du'ellee sirbuma baasanii boo'an boo'ullee namni biraallee yoo du'e sirbuma baasanii boo'an kun bu'aan qabu jijjiirama nuun fidu waa wayii at least yoo ka duraallee hayyee akkas dabare deebisuu hin dandeenyu amma generation amma dhufu jiru jijjiiramaaf malee haga sirbaaf baatanii akkasitti feelingii ibsatu jirtan malee homaa bu'aa takkan qabu sirbi. Namni kakaasaa yeroo saniif emotional ta'ee namuu ima waa daddarbataa garuu jijjiirama bilisummaa biyya keenya fidaan jiru sirbi. Ol baanee lollee hidhannee wal kakaasnee akshiinidha malee akkanumaan haasaa qofaa miti. Hidhannee waan dandeenyuun kaasiillee wal gargaaree nama hidhachiisuu barbaachisu hidhachiisee fedhii akkasiisan dhoofnee ofirraa lollee qawweedhaan jijjiirama fiduu yaadu malee sirbuma qofaan aarontiin bilisummaa waan dhuftu natti hin fakkaatu. Kanaafuyyuu yaada isii caqaftanii jirtanii ka sirbullee ka sirbu haa nama kakaasuu garuu immoo dhaamsi guddaan ollaa keenyarraa barannuudha. Lammaffaan immoo Oromoon hidhachuu qabdi qawwee malee kabajaan qabnu jechuudha. Qawwee hidhachuu jechuun ka'iitii nama ajjeesi lolii osoo hin ta'in qawwee hidhachuu jechuun uf kabajii mana kan kee kabachiisi ka hulaa keetti dhufee si ajjeesuu fedhe ofirraa ajjeessaa jechuudha. Self defense biyya kanatti illee qawwee kanarratti wal lolan yeroo hundaa qawwee qabaachuu qabnu moo qabaachuu hin qabnu qabaachuu qabna. Ufii namni uf eeguu qaba. Laayisensa ka qabu uf eeguu qaba. Immootu yoo keenyarra dhufnu immoo Tigree fi Oromiyaa jidduu laallee nuhu midaalachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf waan fuulduraa baay'ee sirburra baay'ee loluu baay'ee hidhachuu nu barbaachisaa. Kanaafuu ollaa keenyarrallee barachuudhaan yaada xumuraa yoo qabaatte waa baay'ee haasofne yaaduma adda addaa. Dhugaadha haasanii hin dhumatu Amiraa beektaa wallaa baay'ee tokko mataan nu dhukkubaanii yaannaa dubbachuu immoo baafnee dubbachuu akka namoota gabbaanii laafirra taasanii hin dandeenyu nutti ulfaata waan ta'eef garuu garaa keessatti nutu miidhamu jira isaanirra. So Oromoon baatee loluu qabdi. Loluu jechuun nama ollaa fixoo osoo hin ta'in nama isa ajjeesuuf dhufe ofirraa difeensi gochuu. Qawwee qabatu jechuun amma naannoo Amaaraatti warri tissanillee qawwee qabatanii deeman. Garuu Oromiyaa keessatti namni takka qawwee qabatee deemuu hin danda'u. San jechuun Oromoon akka hin bilisoomne. Oromoon gaafa qawwee qabatte Oromoon akka bilisoomtu waan beekanii fi kanaaf Oromoon akka qawwee hidhannee godhanii Oromoon immoo kanarraa baruu qaba. Baree maaliif ana hin hidhatiin naan jedhanii maaliif kuuwwammaa hidhata jedhee yaaduu qaba Oromoon. Hidhannee yoo hin qabaannellee walitti namoota himanii nama waan san gochuu danda'utti Oromoo meeqatu addunyaa kanarra jira waan san gochuu namni Oromoon hin dadhabdu. So kanaafuu yaa Oromootii zim jennee teennee ba'uu bichaa osoo hin ta'in akshinii argisiisuu qabna. Akshinii yoo argisiifne gaafa san nu kabajan. Kanaaf nu tuffatanii martuuyyuu እንደዚህ akkasiin jedhan Oromoo maaliif akkas nun jedhan nu ummata gadhaanaadha nu ummata bar guddaadha ummata waan mara qabnu kanaafuu san beekuu qabna. Rabbiin jajjabina nuuf haa kennu nu maraafuuyyuu yeroo maraayyuu bakka
du'a geenyaa gonna kana geenyaa sana geenyaa rabbi waan kana hundaa nurra haa kaasu rabbiin piippii kana nurra haa dhabamsiisu isaanii rabbiin dhabama isaan haa godhu jawaarii keenya nagaa nuuf haa godhuuf rabbiin yaa rabbi fayyisi atin wanti nu kadhannu Oromoo jawaarii si qaba siif rabbiin qaba Oromoo malee wanta biraa hin qabu osoo taateef ni ajjeesanii hadha bakka inni jiru sanitti kanaafuu gaafa inni du'e booyuurra hadha kana kaaneefi iyyuufi qabna mana hidhaa san keessaa baasuu qabna kana jedha Amiraa galatoomii waan qophii kana qopheessiteefi galatoom baay'ee isinillee galatoomaa yeroo keessan fudhattanii teettanii waan yaada keessanii wanni yaada Oromoo waan guyyaa tokko daqiiqaa 30 sa'a tokko keessatti waan haasofniif hin miti yeroo biraa walitti deebina galatoomaa waan yeroo keessan nu kennitanii haasoftanii fi galatoomiyatis homaa rakkinnan qabu daawwattoota kennaa yaada kenna yoo isiniif ta'e komentii nu godhaa maal akka godhamuu qabu wanni itti dabaltanillee jiraatan dhaamsa nu ergaa keessan nu dubbisaa malee namni hundinuu waan beekurraa haasa'a haga waan yaada kennaa dubbanne akkasumas immoo uummanni Minisootaa jirtan dhaamsa isinii dhaamu Johar kenna ilmi Minisootaa ka ilma isaa tokkicha Oromoo haadha manaa isaa asitti nuggatee deeme akkasumas ilma isaa biraammoo OMN stuudiyoo isaa akka haarawatti banatee uummanni akkuma beektan dajaneen rabbiin rakkoo san keessaa isa baasee kunoo amma Minisootaa fi Kanadaa jidduu deddeebi'ee asitti mararra deddeebi'ee hojii isaa itti fufaa jira waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa. Johar jechuun OMN jechuudha OMN jechuun Johar jechuudha Oromoo jechuun Johar jechuun Oromoodha kanaafuyyuu namni Johar yaaddan namni Johar hafuura isaa dhaga'uu feetan yoo akka waan isa argitan isiniif fakkaate bakka inni dhaqee ciisatiniin ofiis isaa keessa bulaa waggaa 3-4 har'aa qilleensa Oromiyaa bilisoomsee biyya galesan ammallee banamee ni jira dhaqaatii sappoorti godhaa ummanni ciccimoon isa duuba turan akkuma isaatti duuba dalagaa jiranii sappoorti haa goonu bira haa dhaabbannu inshaallah haga inni gaafa kaluu kanatti jechuu fagoo miti kaluu kanatti Oromiyaa bilisoomsee Minisoota illee dhufee nu daawwatutti koottatii sappoorti godhaa isiniin jedhaa waan nu daawwattaniif galatoomaa halkan gaarii isin jaalanna baay'ee isin jaalanna